balleessee akkasii jee miidiyaa irraa illee iyyuu jira. Aboo kana jee taajuun isa illee natti dubbachuu jira. Ammoo obboleessisaa san waan fedhe haajuu haa dhaadatullee. Waan fedhe waajuu. Ati akkumatti kannaan fuula kee dura si taa'ee wayi biyya qabdi si facaase yoo? Akkumatti arraan kana. Mee obsa kaayyaa wallolee tabiraatiin na jira. Ammaan tana duuba maaliif tumtaree dumaashii yoo yaabbale? Maaltu dhalate? Maaltu dhalate? Maali sinqiin akkanaa kun? Maali sinqiin jettaa hoo rabshaa nama godha nama qe'ee fiitti si dhufe akkam gootu? Qe'ee fiitti? Haa isii hoo maa tumte? Isaa wal ta'uu miti ani. Isaa wal ta'uu miti dhaabbadhu jeebaaf hin karadee dadhabee dhaabbadhu ilmooti akkas godhee maal godhee wayi dachii seenii na jalaanii ba'a gaafsanis barbaadeetuma as hin baafne. Amma inni nama fitatee dhufeemi? Nama fitatee dhufa haa? Duuba eega nama inni fitatee dhufe irraa taqabbalte ati isii hoo maaliif maa kaayyattee duraan moo beesa? Wanti inni kaayyadheef moo ati obboleessa kiyya dhugaa rabbi yoo oliif himuu taate aashaan harkarra kaa'uun qabdu dhugaan siif himan maaliif isiin tun nama jabuu miidhamee jiru akka isiin miidhamtee jirtus namoonni beekaa atillee ni beekta gurbaan kun arraan tana eessa ifabdateetuma bakka kana akkamumatti dhufaa yoo soban pee akkam gootaayee hayi mee ati akkamumatti kannaan fuula kee dura si taa'ee wayi biyya qabdi si facaase yoo akkamumatti arraan kana mee obsa kaayyaa wallolee tabiraatiin na jira. Ammaan tana duuba maaliif tumtaree dumaashii yoo yaabbale? Dhaggeeffadhoo hin sitti hima. Bara kalee fi dheengaddaa fi torbaan kana guutuu bilbila nama buu jira isinitti illee hime. Hayyee. Akkasimi? Yeroo tokko qofa naan tuyxan waa'ee kannaadhaa. Manguddoo fi dadheetiin dhufee haala nagayaa barbaadaa minaamin ja'a jettee yogguu takka qofa naaf himte. Isiin aashaan naaf isiin walitti dubbannee jirra viidiyoo takka irratti kaameeraa haayyadheetiin akkanaami namni guugartee gaayoo mana keenya kan dhufan taate eekkas immoo isaa mitillee ka dhufu manguddoodhaan mana kana dhufaan jeenimi namni biraa ka fedhe dhufuu mana keenya kana mirga hin qabu. Mirga qaba. Waan kennaan ta'in mirga qaba. Akka dhufuun dhaggeeffadhu ammas gurbaan taajuun san na bilbilellee aboo obboleessa kiyya kanaaf kana gartee jeemiti hayyee dhufan. Isinillee ni jirtanii ar akkasimi. Akkamiin nu mari'achuudha beenyummaan san? Isin beekaani. Hundaa'uu bakka haa ta'u. Rakkoonni godhe san dhaggeeffadhu. Rakkoonni godhe san anumaatu isatti hima malee. Nama dhufe san gurbaan kun waan akkanaa na godhe jee anumaatu itti hima malee. Hundaan ati sitti himta, aashaanis sitti himti, dastuun sitti himti. Tokkuma mire. Tokkuma. Akkasi dhufanii daqiiqaa muraasa ta'e akka isaan dhufan san kaameeraa kaayyadeetiin hojjettoota kun waan ragaa waan akkanaatu nu qunnamee isinillee argaa. Hayyee. Jeellee dubbadheemi. Wayin siim namni mana keetti si dhufe sijjeessa akka aadaa Oromootti nuti qabee hijaa feetillee irraa qabaatte namni kun kophaan dhufe yoo kophaa dhufe. Ati dubbuu isii hoomaa tumtaa. Aboo mana kana darsaa gadi nagartu maali kun girgirii gurbatti gartee asitti. Amma sanii miti adda isii sulaana taate faa arri dubbiin dhumaati beeki kannaan bakka kana taa'ee kutee jechuun awoo ati qabbanaa hin jettaa ho'i. Alii bara akkasimi. Wayi kabajaate. Dhaggeeffadhu kanarraa kabajaa miti. Bar mana kiyyaa osoo ta'uu baatte osoo bakki tun mana kiyya ta'uu baatte bakka biraa akka taatu taate anis akkuma kee kana. Ammoo akkuma gartee aadaattu namni gartee mana si dhufe sijjees saree mana fiitti gartee nama nyaattu taata. Akkasii mire haya fakkeenya isaan kunniin dhufan ambar anaa ulaa tana dura dukkaana kana dura dhaabbachuu jiru dhufan ulaa tanaa cufee. Nammeeqa? Isumaaf nama tokko dhufe taajuu santu dhufe aboo obboleessa kiyya waan fedhallee yoo ta'e barummaan fedhisanillee haa buutu. Qo'isan hin jenne? Alabbar shaarumarrattuu higa aboo dhiifama jee gurbaan nattuu fiigee beekan dhiifama jee osoo mana kanaa waliin seeni amma gaa haya ilmi namaa kun akka fedhallee yoo ta'e Ankaniin jiru. boo rabbiinu dhaggeeffadhu. Waan tokkoon sin dubbachuu barbaade. Bar wulii wal mari'annaa dhaggeeffadhu. Hayyee. Wuliidhaan hundinuu gartee waan ta'u akkamii wulii dubbannaan amma isaan gartee
dhufnaan aboomee mana ol naqii jee taajuu san gartee waliin dhufne ol seennemi nuti teenyee nu haasa'u jiru aashaallee dhufte ijoollee madrasaa irraa fuutee dhufte ban jirtan isin akkuma ol seente gurbatti ceete ceetee mire isii qabeetiin gartee kurfaa mana shuggaacha achi naqee dhufee gattaa'emi anaa asiillee dubbachuu jiru darsaa fi kunuundi xiixee lolli xiixee jechuudha haareetti as deebite itti dubbadheetiin biraa dhufe namni mana fiitti gartee nama nyaatu sareen mana fiitti nama nyaatu hin taanu akkamitti ilmoo xiyyanii boolchi akkasii mire rabshaa goonaan hin gaa dubbadhee lakki atummaanuu kennaa hojii harka qabdaa waan juun dubbiina jalqabdee jechuudha asirrattiin dhaheegaa walitti dubbannee jara sanillee aboogaa yoo rabbi jegartee ni deebitanii taajuu san gartee ilma dhiiraa tokko harkaas hin darban dhaggeeffadhu namni yoo haqa si dabrellee rabbumaa turraasii kafalaa ati immoo gaafa akka dhiiraatti akka namaa dhufee namni si dubbate ati akkasuma wajji deemu gaafa inni garagale ati illeen akkasuma garagale gaarii feete yoo taatellee maaliin godha hayaadha awwaana sun keenya gartee jee dubbate sababa saniin ol naqe firraa gaa isaaniillee obboleessa yooniin isiniif jaasoo danda'ullee hin jirtu isinillee ni deebitanii yaa'aadhaanii isaan sanillee deemanii namni biraan jiru suma atillee miidhama dubbadheen irraa illee ol yookaan tiyyaa gartee ta ilmoo tiyyaatii fi rakkoo tiyya duraan aansin tadastuu immoo tadastuu isaaniif bultiyyuu kasimi umaatii miti garuu immoo kannummaan kun akka nu godhee osoo beeku bakka kana dhufee si wajji wal dubbachuunu aashaanis dumaashiin hin balleessine dhugaa rabbii himuudhaaf barali dhaabbadhu wanni isii irratti dhoytu hin jiru wanni isii irratti tumtu hin jiru wanni isii rabshaa gootus hin jiru dhaabbadhu kun jee dhaabbachuun qabdu boo dhaabbachuullee ni qabdi onni akkas godhaga namni hoggaa aare ijjasaa kana arkuudhaaf anummaan tana silaan hoggaa san dhufe tabira dhalataa'u waan inni na godhe san osoo beekuutiin fuula isaa dura akkamitti akkam godhu deemaadha barkanii ali barnaa fi ati tokko miti mai akkitti tokko hin ta'in manni kun akka nama tokkootti silaan nu mana duniyaati manni kun mana hijja kasimi bakkumaan agartee jiraadhu jireenyaaf yeroo ammaatti jiraachuu jiru beeke namni nama fudhatee mana kee kana si dhufe ilmi dhiiraatti qaafadhillee yoo ta'e gatteessiftee tumaa isaan dhufaniif sanillee irraa barata malee niin tumamu niin cafaqamu hin ta'u bara eegaa karaa kana taatumi qaani ammoo isii tana nuti wal mari'annaa isaanillee jiran yaa rabbi akka isin dhuftan hin barbaanne maaliif yoo isiin akka dhuftetti gartee rabshaan tun mudattee jechuudha sii galtee Rabbiin nuu kanaa'u ala nu ittise. Amma san wal mari'annaafin anilleen isaan sanillee deema. Egaa waan fakkaataa akka dubbataam namni akkasii qabadhu. Akkasii. Dhugaadha namni balleessan jiru naaf. An silaa kennaan akkas naa ta'e hin fedha amma sii galee. Amma duuba amma gaafin anti gaafan kennaan kun gaafa mujriime gaafa nama na tumsiisuudhaaf yookaan simiidhuudhaaf yookaan namiidhuudhaaf dhufee na harkatan san nama hedduu san fide arraan tana akkamitti nama tokkoon si dura fuula kee dura dhufee nagayaan taa'ee kutuu danda'a na ajaa'iba na taateeti. Wanni ajaa'iba siif godhu wanni ajaa'iba siin ajaa'ibsiisin sun maaliif jii dheengattaa sanan gaafaan si fuudhe san bakka sanii mootummaan fuudhee dhaqee nama lamaan naaf jira keemi kasiir ijoolleen Oromooilleen gara nam sadii mana afuriitti naaf jiraar haya ati wanni ati beekuu qabdu namni eega gartee mootummaan na barbaade si galtee baramma gartee bilbilaanillee taajuu san alma dubbate jechuudha aboo gartee innillee wanni inni sodaatee irraa illee rakkachuu jiru takkanaati ayyoon isa qabsiises wallaahi hidhattiin tortorso an dhugumaan siima ammoo maali wanni fardiin namni tokko eega dhiira ta'ee gartee boonaa balleesse yaa obboleessa woomuu feetanuu na godha jee eega namattiif kanneen namni sunillee awoo anaa jecha haasa'uma gartee naa hojii gattaa'uufu eega gartee si kadhate ilmi dhiiraa tokko isa sanii man kana kadhate namaan nudduu gattaa'e akka harka darbeetiin boolaatii yaa baajaan qaanii yoo osoo waan fedhellee godhe maaliif wanni isaan godhan kun isaanumatti haa deebitu malee
Nasruudhaa miti. Akkaataa itti isaan nagaa buusan isaaniif beekaati. Ati gara keetiin hayyamtee jirta jechuudha. Hayyamuun na bira dhufanii gartee aboo dhiifamaa haasawa akka hojii haasawuu dandeenyu irraa argachuudha malee ali. Amma dura walii hundi isin Haasawni nuti keessa gabbuunee haasawnee miidhamni alii kana miidhamni haashaadhaa kana hin qabnu tanatti himeetiin haashaan gartee rabshaa biraan irra dhaabdee jechuudha. Duuba ammaan tana sanummaatu rabshaas gosa Sun akkam nama gosa namni asit dhoyti mana kana dhoyti bileessi. Mana kanatti dha'uulleen sirrii miti. Boonuma alaaqa biifitadhu yoo dandeesse gartee maraacha baga. Aaru jirti jettee beekuu qabdaatis gaa kana jettee mana girgireessuun qabdu gaa maali? Hayi. Bara isiin wajjini isitti himaadha. Hayi. Akkasimi. Isiin onneetu kana godhu jira. Aaraatu kana godhu jira. Waan inni na godhe san yaadachuu jirti. Waan inni lafa inni akkasii balleessisan hunda yaadachuu jirti. Balleessee akkasii jee miidiyaa irraa illee iyyuu jira. Aboo kana jee taajuun isa illee na dubbachuu jira. Ammoo obboleessi isaa san waan fedhe haajuu haa dhaadatullee. Waan fedhe waajuu. Nyaatee dhiisin duraalee. Hordoftoota keenya egaa arraan tanaa gurbaan kannaa san dhufee mana kana baxabbaxee akkanatti yaa'ee guddoo darandaranaa hedduu tana hafuura fudhannee turre. Innis dhiifama jee kophaasa manguddoo fudhatee deema. Kanaaf gaa dhiifamni kun akkaataa itti ta'u numa laallaa walumaan laallaa inni eega manguddoo fidatee dhufe harkan darbuu jeetiin Nasruunis anallee mana fiitti nama hin jeeqanii nama hin reebanii mana fiitti eega inni tolaan dhufe anis irraa taqabbaluun qabaa jeeti dubbachaa jira. Nasruun kun gara laafeessaa ammaas ta'ee mana keessaan dubbii dhalate aashaan aarteetti lolu jirti. Kanaaf aashaalleen haqa qabdi waan balleessite hin qabdu innilleen tasgabbaa'ee suuta jee isiirraa deemuudha qaba. Kanaaf gaa waan godhuu qabnu itti yaadneetuma isaa wajjin naafi Nasruulleen akkaataa itti nageenya kun dhufu yoonii fi danda'ame inni nallee jechuudha. Akka Nasruun waan naan jee illee an bira hin dabru meegaa an Nasruu kannaa kana ijaanillee harkoo hin fedhu waan inni na godhe waan hin beeku jecha hedduu takka isaa fi gurbaan obboleessisaa san akka maletti na cafaqanii hayaarraa na baasanii jiranii silaan arraan tana isaanii akkasitti nama lamaan taa'u jiru san itti dhufe waan biraati. Garuu haa ta'uti rabbiin addaan nutisee jira. Manguddoon inni deemmatuun sanis gaa nagayaan buusa jee deemaa. Kanaafuu Nasruunis akkuma inni naadhaamaa jiru mana fiitti hirreeban jechuudhaan na qabaa jira. Anilleen yooniin isaa asitti harkallee waan hin godhu hin qabu. Meegaa waan irra geenyu viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hordoftoota keenya qaqqaali. Ilmaan Oromoo nagaan naa tura. Saniifi akkanatti aarti ati isii wajji aaruu hin qabdu gaa. Hayi. Natti dhiisaa wata teenyaa gatteenyetti haasofnaati. Aboo akkanatti